irraa xinnoo viidiyoo har'a isiniif qabadhee dhufeerraa daawwadhaa. Viidiyoo guutuu fi oduu guutuu haala itti aanuun isiniif dhiyeessa. هسه شنو احنا يقولون اكو كورونا واكو فيروس. يعني سألت بعض الرفاق قلت لهم شنو هاي الفيروس. Viidiyoon armaan dura isin dhageessise pirezidaantii Iraaq duraanii obbo Saddam Hussein turanii. Pirezidaantichi biyyoota Arabaa keessatti pirezidaantii maqaa guddaa qabanii fi sagalee ulfaataa kan qaban akkasumas ummata isaanii biratti jaalatamaa turani. Haa ta'u malee akka Ameerikaan jettutti nama badaa addunyaa kanaati. Lubbuu namoota hedduus galaafateera jechuudhaan maqaa isaanii yakkiti. Xumura irratti Ameerikaan lubbuu isaanii waggaa 14 dura galaafatte. Sagaleen isaan amma dubbatan kun waggaa 15 dura kan waraabamedha. Har'a garuu dhimmi naan dhufeef dhimma Saddam Hussein isiniif dhiyeessuu osoo hin ta'in Ameerikaan yeroo sanitti koronaan sitti gadhiisa. Koronaadhaaniin uummata keetis balleessa jettee sodaachisaa akka turte wanti koronaa jedhan kun waan akkamiiti? Ilma namaa ni cinqa. Wantoota adda addaatiinis namarraa gara namaatti darba. Akkasumas vaayirasiin kun namaaf karaalee adda addaatiin wantoota nyaataniinis namaaf ni laatamaa jedhanii dubbachaa turan. Pirezidaantiin Iraaq duraanii Saddam Hussein jeneraalota isaa walitti qabanii waajjira isaanii keessatti yennaa mari'achiisan kan mul'isudha. Kanaaf Ameerikaa keessatti vaayirasiin kun harka Ameerikaatiin hojjetamee akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuudhaaf itti yaadamaa kan turedha. Erga mootummaan Tiraamp Ameerikaa irratti dhufe as walitti dhufeenyi Chaayinaa fi Ameerikaa jidduu jiru gama diinagdeetiin baay'ee hir'achaa dhufeera. Akkasumas Ameerikaan yeroo adda addaa irratti tarkaanfii adda addaa diinagdee Chaayinaa irratti fudhachaa turte. Kan Huawei fi Google jidduu ture kan yeroo dhiyoo kanaati yaadachuun ni danda'ama. Kanaaf diinagdeedhaaf jecha lubbuu namootaa balleessuu fi sanyii dhala namaa lafa kanarraa duguuguun maaliif barbaachise? Kana uummanni addunyaa biroo hubachuudhaan dhimma kana Chaayinaa cinaa dhaabbachuu fi wanta kana sirriitti qorachuu fi hubachuutu irra jiraata. Kanaaf ragaan Chaayinaadhaaf dhiyaatu tokko viidiyoo kana ta'uu ni danda'a. Nus gama keenyaan wanta ajabne keessaa addunyaa keenya keessatti karaa yaadameen osoo hin ta'in karaa yaadaminiin wanti biraa uumamuuf deema. Dhukkubni kun akka Chaayinaa miidhuuf yaadamee yoo Chaayinaa irratti kan gadhiifame ta'e yeroo ammaa kana Chaayinaan to'achuu dandeesseerti. Kan dhumaa jiru garuu uummata bakka biraa jirudha. Kana keessatti erga Chaayinaan waan tokko irra geessee uummata addunyaatiif mul'isuun barbaadu. Sababni isaa rakkoo Ameerikaa fi ishee jidduu jiruuf jecha. Haa ta'u malee uummanni biraa dhumuutti jira. Kanaaf uummanni addunyaa maal jechuu fi maal gochuutu irra jiraata. Chaayinaan Ameerikaatu natti gadhiise yoo jette ragaa ni qabdi. Ragaalee jiran keessaa tokko pirezidaantii Iraaq duraaniiti. Iccitii Ameerikaa hedduu garaa isaanii keessatti qabatanii addunyaa kanarraa sokkanii jiru. Haa ta'u malee viidiyoowwan kanaa fi kana fakkaatan kan biroo jiraachuu malu. Garuma viidiyootiin isin ceesisaa ani gama kootiin asumaan nagaanaaf ta'a jedheen jira. Warri afaan Arabiffaa dhageessan hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Afaanuma Saddam Hussein irraa gurbaa'e. كيميائية. هسه شنو احنا يقولون اكو كورونا واكو فيروس. يعني سألت بعض الرفاق قلت لهم شنو هاي الفيروس شنو الكورونا اريد واحد يفهمنا بيها. قالوا سيدي هي الفيروس يعني يصيب الانسان ويهاجمه وبالتالي يقضي على حياته ويوقف له جهازه التنفسي. قلت لهم اني خنقه يعني يلزم اخوانيكم مثلا رقبته. قالوا لا. قلت لهم لا عاد شنو هو الفيروس؟ له خشم له حلق عيون. قالوا لا سيدي الفيروس ما ينشاف الا بالمجهر. يعني رأسا تنخيت قلت انا اخو هذله. يعني العراقي اللي ياكل بشر يخاف من شيء ما ينشاف الا بالمجهر. هي هاي المرجلة. هي هاي الزلمة مش وقت تهدس شواربكم وما تخافون من الكورونا. مع الاسف مع الاسف انتم احفاد القعقاع تلبسون كمامات. قبل لحظة أنا اتصلت بالرفاق الأبطال قلت لهم شنو موقفكم من الفيروس؟ أريد موقف جدي. قالوا لي سيدي احنا جاي نتعشى زلاطة مخلوطة بالفيروس بالكورونا.
قلت لهم عافية يعني ما تخافون منه؟ قالوا لا احنا ترباتك، احنا ابناء العراق ما نخاف من الفيروس الكورونا اينما كان او يكون. وبالتالي يعني دائما اوجه بعض الكلمات للاخوة من الشعب ونقول لهم